Kala kana namoota nagaa gaafadhu jiru as keessa. Sagalee dhaga'e sagalee dhaga'e naannoo maaliif jenna namoota nagaa dhabaniidha gara seera wallaalanii as kaatan tasgachuu jiruudhaan jedha. Maal goota rennaan utuma tokko keessa nama dubbachaa jirtu nagaan gaafadha. Nagaa fudhatanii galuudhaan jedha. Ila finnoo tolfannisi marsni dhugii sittu cufameera naman ta'u ati firrisi gateera ati riyaa sin qabdu inni kee hundi dhiigameera kan jedhanu seexanni kan jedhan tasaasu namoota as keessa jira torban kana keessa finnoo du'aatti takaanee hudhee ajjeesuudhaaf kan jiru jira nagaan galcha mana isaanitti laata. Waan fuudhi nagaadhaan akka baddanaan jira Iyyesuus yaadina Iyyesuus geeta. Inyaattu barsi finyootto finuutu abbaan keessa darbee hunduma xumureera laaraa daakaassa birri sii kennameti birri qabu birri sii kennu maqaa abbaa koon ergaa sitti dhufe ergaa natti dhufe sitti dhima abbaan koo kannaan nagaa sii kenna jedha nagaan sii kennaa namoota nan argaa namoota as keessaa yookaan finyootto ofirrarraasa yookaan qoricha dhuge salphaadhumatti nama dhuuti jedhee diinni jireenya isaanii dhiphisuun argaa as keessa nan argaa gooftaan koo akkas jedhe irraan gombisaa naan jedhu irraan gombisaa kadhee bara baraan jiraatu mana keessatti waan dinqii hojjeta kana maqaa. Sagalee biraa hin beeku sagalee kana isinitti dubbadha. Warri immoo hixaan isinii bahe sagalee kana keessa hixaan isin qaqqaba. Sagalee kana keessatti keettiin isinii jita. Raawwatee dhumeera kan kee kan jedhu hin dhufa. Mee ameen